أبا زنوبي أكنا كايسا أبا رب رحمة أقولوا أبا عبد الله إبسا أبا أفرقلو يا أبا أفرقلو أفرقلو وقتك كان سنتي واي سارة بتشو بربادا قلتهما دكما ربيتي أبا إبسان نما ilmaan oromootiif kutaa kudha takka keessatti manguddoo kutaa kudha takkaa keessatti 90 takka nama gaafa 90 takka uummata oromoo kan kutaa kudha takkaa waliin qabee waliin finfinnee bee adda bilisummaa oromootii fi adda islaama bilisummaa oromoo kutaa kudha takka keessatti uummanni kun abboleeyyan keenya yookaan immoo qabsaa'onni keenya akka waliin dhooyin amma booda jee irratti carraaqaa ture sanirratti san keessaa qooda guddaa qaba itti aansee waa'ee isaa gabaabduutti dubbachuu hiyyaaf gammachuun dhaga'ama har'aan kana magaalaa Kaayiroo obboleeyyan keenya kan magaalaa Kaayiroo jiran ilmaan haramaatii fi ilmaan naannoo haramaa kan Dirreedhaa Abba Ibsaan Dirreedhaa irraa haramaa gale ammoo garuu dhaloonni isaa ni beektanii eeguudha abaaboon isaa eegutti dhalattee warra haramaa inni ilmaan itti horee jechuudha guddinni isaa Dirreedhaati ilmaan ammoo haramaatti horee haramaa kana waan hundarra jaalata akka malee kanaafuu waa'ee isaatiin isin himuu barbaada dindila yookaan immoo Dirreedhaatii fi dindila haramaa والقنبسة ترتي أبابو تينيا قبسو أورمو تن أفرنكال لهم قرب تنا كيسا كنين أكا أسماعيل ممديفي كنين أكا أسماعيل جنمو كنين أكا بروفيسور أسماعيل عبد الله كنين أكا دكتور علي بيرا دكتور علي شابو كنين أكا أبو بكر موسى كنين أكا أيوب أبو بكر كنين أكا شتم شوبيسا كنين hunda isaanii nama qabsoo tanarratti wajji qooda fudhatee Dr. Ali Birraa fi Dr. Ali Shabboo mana isaatti akka isaan wallisanii akka isaan yaada isaanii dabarfatan akka nama godhaa ture irraa tokko jechuudha. Dargaggeessa haramaa akka isaan qabsoo godhan qabsoo haramaa karaa gartee daggalaa akka seenan akka lafa jalaatti gaafa aduu jabduu san nama ijoollee barsiisee karaa daggalaa gargaarsa godhee fi kaanis barnoota irratti nama oofee tokko jechuudha. Kanarratti hiriyaan isaa kan haramaa kan dindila kanaa isaa wajji uume ammallee lubbuudhaan jira inni rabbi rahmataa godhuu fi Haji Abdulhamid Sheikh Ahmad Haramat Riyaan Saa Lubbuun jira Kanada inni akkuma sanitti dargaggeessa haramaa barnootatti uufuudhaan mana barnootaa Sheikh Ahmad Haramaatiin kan jiru kana madrasaa Sheikh Ahmad Haramaatiin maqaa isaatiin ijaaramee jechuudha. Kanaafuu manguddoo Dirreedhaatti hojii wal qunnamsiiftee qabsoo teenya warra godhe irraa tokko Baaba Ibsaa Rabbi rahmata si haa godhu jannaan itti takka Allah Rabbi rahmata si haa godhu amiin jaalanna kan jirus Rabbiin umriin waa dheeressuun jaa kanneen duniyaa kanarraa na daawwattan viidiyoo kana keessaa na daawwattan abbaa keenya akkana yaadachuun kun gammachuu guddoon nu dhageeffama maaliif arraan tana qabsoon ani imaltuu Ameerikaarraa biyya obboleeyyan keenya jiran Kaayiroo dhufee waa'ee oromummaa tana gartee Afranqalloo amata 61ffaa kabajuun waa'ee isaaniirraa waan isaan nu barsiisan malee ifii teenya wanni nuti godhachaa jiru jiru ilmi waan abbaan godhu godhaa ilmaan isaatis galatooman jaan kan akka Engineer Ilyas Ibsa, akkasumatti Absalaam Ibsa, akkasumatti Mahamad Ibsa, akkasumatti Salahaddin Ibsa, akkasumatti Hakim Ibsa, akkasumatti Rabbi rahmataa godhuu fi Abdallah Ibsa, akkasumatti Rabbi rahmataa godhuu fi Ali Ibsa, Bahar Ibsa, Zannub Ibsa, akkasumatti Caaltuu Ibsa, akkasumatti Maawardi Ibsa, hundi keessanuu ilmaan Baaba Ibsa gammachuu arraan tana isa yaadannee goone kanaan akka isinis narraa qooddattanii isin gaafadha ilmaan haramaa kan addunyaa mara keessa jirtan abbaa keenya Sheikh Ahmad Haramaa yookaan immoo abbaa keenya Haji Abdulhamid Sheikh Ahmad Haramaa yeroodhaan gaafadha wayis irraa waraaba warri kanarraa jirtan irraayis waraabaa seenaa tanaanis fiidhaama waan dhageeffattaniif galatooma isin warinaaf heeres galata guddaa qabdanii galatoomaan isin jaa salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh